WhatsApp waan ajaa'ibaaf fudhatee dhufee jira. Waan baay'ee bareedaa ta'e. Kanaan booda WhatsApp Facebook walitti qabsiifnee jechuudha. Wanti nu WhatsApp irratti istaatasii gadhiifannu yookaan viidiyoos ta'e suuraawwan isin WhatsApp irratti gadhiiftan Facebook irrattis yeroo wal fakkaataa gadhiifamaa jechuudha. Kanaafuu seetingii WhatsApp keessaa bakka tokko lama qofa sirreeffachuudhaan sanaan booda Facebook irratti istaatasiin isin mata duree karaa irratti kan isin pilaasii kana tuqxanii suuraas haa ta'u viidiyoo adda addaa kan isin maxxanfattan Facebook irrattis yeroo isin WhatsApp irratti maxxansistan Facebook irras deemaa jechuudha. Facebook irratti immoo story ta'ee deemee bahaa jechuudha. Kanaafuu bakkuma tokko qofa maxxansina. Kanaafuu seetingii kana haala kamiin akka sirreessinu kan waliin ilaallu ta'a. Obboleeyyan chaanaalii kanaaf haarayaa taatan subscribe, like, share hiriyoota keessaniif gochuudhaan akkasuma gaaffii qabdu taanaan gaaffii keessanis koomentii jala naaf kaa'aa jecha haala kamiin seetingii kana sirreessuudhaan wanni nuti WhatsApp irratti maxxansine akkamitti Facebook irratti akka inni bahuu danda'u gochuu akka dandeenyu waliin ilaallaa jechuudha. Kanaafuu Facebook WhatsApp irra seenna. WhatsApp irra seenuudhaan WhatsAppiin update bakka jedhu ni qaba. Updatein gubbaarra isa jiraatu, jala isa jiraatu. Update ka jedhu irra tuqachuudhaan kallattiidhumaan gara istaatasii sana deemnaa jechuudha. Istaatasiin nuti WhatsApp irratti gadhiifnu jala updatein ni jira. Update irra tuqanna. Kan nuti istaatasii irratti gadhiifnu Facebook irra deemee story tahaa jechuudha. Kanaafuu yeroo tokko bakka tokko maxxansuudhaan bakka lachuutu akka inni nuuf bahu gochuu dandeenya jechuudha. Istaatasiin kun gubbaarra ni jira. Istaatasii ida'uu tuquudhaan maxxansuu dandeessu. Garuu maxxansuu keenyaan dura yookaan immoo istaatasii suuraas haa ta'u viidiyoos haa ta'u gadhiifachuun keenyaan dura tuqaa sadii gubbaatti arganna. Tuqaa sadan tuquudhaan gara seetingii adeemnaa jechuudha. Seetingii kana sirreessuudhaaf akka inni Facebookiidhaan walitti ta'u gochuudhaaf. Kana jechuun Facebookii keenyaaf WhatsAppii walitti qunnamsiifnaa jechuudha salphaadhumatti. Akkam goona tuqaa sadii gubbaa jira. Tuqaa sadan gubbaa jiru irra tuqachuudhaan gara privacy status deemnaa jechuudha. Tuqaa sadii kun as jirti. Tuqaa sadii gubbaarra jirtu kanarra yeroo tokkicha irra tuqannaa yeroo tuqannu waan sadii nuuf fida. Status privacy ka jedhu ni jira. Status privacy ka jedhu ka jalqabarra jiru irra tuqachuun gara fuula duraa adeemnaa jechuudha. Status privacy kana yeroo tuqannee gara fuula duraa deemnu jalqabarratti kan inni nu baasu Istaatasi ke eenyu argu eenyu akka arguu danda'u my contact namoota isin lakkoofsa seef godhatan my contact accept akka namni takkallee namni isin hin feene hin argine gochuudhaaf only share with ka jedhu select gochuu dandeessu garuu my contact irra taa'uu qaba. Gara gajjallaa sana share my status updates across my account jedhe jala Facebook jira. Facebook ka jedhu kanarra tuqannaa jechuudha. Facebook ka jedhu irra tuquudhaan WhatsApp fi Facebook keenya connect walitti goona. Yeroo nuti akkana tuqne share your status to Facebook story. Status kan kee Facebook irrattis akka inni deemee story ta'uu godhadhuudha. Kana jechuun yeroo nuti achi status gadhiifne Facebook irra dhufuudhaan asitti story tahaa jechuudha. Kanaafuu bakkuma tokko qofaa maxxansina bakka lachuu irrattu ni baha. Facebook WhatsApp irratti status ta'a asirratti immoo dhufee story tahaa jechuudha. Kanaafuu Facebook ka jedhu kanarra tuqanna yeroo tokko Facebook keenya connect walitti goonaa jechuudha. Facebook ka jedhu yeroo tokkocha irra tuqachuudhaan filannoo nuuf kenna. Filannoo san gara fuula duraatti deemnee walii ilaalla. Facebook irra tuqnaa get started if not now jira. Get started ka jedhu kanarra tuqanna yeroo tokko get started ka jedhu irra tuquudhaan gara fuula itti aanu darbinaa jechuudha. Get started plural green ida isti barreeffamee jira. Get started yeroo tuqne maqaa Facebook keessanii gubbaatti isinii fida. Facebook irra jiru Facebook banattanii qabdan sana isinii fida. Agree tuquu dandeessu yookaan immoo Facebook biraa yoo feetan have a different account ka jedhu tuquudhaan Facebook biraa itti galchuu dandeessu yookaan kan Facebook ittiin banamee jiru sanarra agree ka jedhu tuquudhumaan ka Facebook irra jiru sanatti connect godhaa jechuudha. Facebook banamee jiru sana isinii fida inni nu Abdullah Pidee gubbaatti Facebook kiyya profile kiyya maqaa kiyya naa baasee jira. Agree ka jedhu kana tuqaa yeroo tokkicha jechuudha. Yeroo agree tuqne Facebook Abdullah jedhee naa dhufee jira bahee jira amma jechuudha. Amma erga haala kana irra baafnee kaane irra tuqne yeroo tokkicha irra tuquudhaan Facebook ka jedhu irra tuquudhaan asirra always share to Facebook story ka jedhu kana oonii godhannaa jechuudha. Always share to Facebook story ka jedhu kana ni bannaa jechuudha. Yeroo barbaannes disable status gochuu dandeenya. Disable sharing ka jedhu tuquudhumaan delete walirraa baasuu dandeenya jechuudha. Disable jala jira waan ta'eef amma oonii goonee jirra. Erga oonii goonee kaane
Facebookiin keenya connect ta'ee jira WhatsAppii keenyatti maal goona istaatasii tokko maxxansinaa jechuudha WhatsAppii irratti. WhatsAppii irratti duubatti deebi'uudhaan Facebookiin keenya nuuf seenee jira istaatasii tokko maxxansina. Ida'uu tuquudhaan istaatasii tokko yeroo maxxansinu istaatasiin sun kallattiidhumaan tokkoffaa WhatsAppii irratti istaatasii ta'a. Facebook irratti immoo deemee story ta'a jechuudha. Kanaafuu Facebook irratti deemnee asis deemnee maxxansuun nurraa eega bakkuma tokko irra maxxansina bakka lachuuttu nuuf bahaa jechuudha. Amma viidiyoo kana filadheen jira. Jala inni nu status contact ida'u Facebook story naa godhee jira jechuudha. Jala sana viidiyoo kana galchuu jechuudha. Facebook statusii fi story godhee jira. Xiyya fuula dura jiru kana tuquudhaan maxxansinaa gadhiifnaa jechuudha. Xiyya fuula dura jiru send goonaa jechuudha. Amma kan nuti gadhiisaa jirru yookaan maxxansaa jirru WhatsApp story qofaa jechuudha. WhatsApp statusii qofa. WhatsApp statasiin keenya amma deemaa jira yookaan immoo gadhiifamaa jira. Yeroo WhatsApp statasiin kun gadhiifame kallattiidhumaan osoo nuti Facebook irra hin deemin Facebook irrattis ofiinuu gadhiifamee jira jechuudha. Kanaafuu amma kallattiidhumaan garam deemna gara Facebook adeemna. Facebook irra deemnee refresh goona yeroo tokko gadi cufnee gadhiifna yookaan Facebook keenya cufnee banna. Wanti nuti statusii WhatsApp irratti maxxansine sun story Facebook ta'ee dhufee asirra galee jira jechuudha. Kanaafuu bakka lamaniyyuu ilaalcha argata. WhatsApp irrattis statusii ta'ee jira. Facebook irras dhufee story nuuf ta'ee gadhiifamee jira jechuudha. Kanaafuu haala kanaan bakka lachuu irrattu Facebook WhatsApp irra nuti wanti nu gadhiifne akka inni dhufee story asirrattis ta'u asirrattis gadhiisuu dandeenya jechuudha. Profaayilii keenya irra yeroo tuyne view story nuun jedha jechuudha. Asirratti view story keenya gadhiifamee jira maxxanfamee jira jechuudha. So haala kanaan WhatsApp irratti yeroo tokkicha gadhiifna WhatsApp Facebook wal qunnamsiisuudhaan wanni nuti WhatsApp irratti statusii goonee maxxanfanne Facebook irratti dhufee story nuuf tahaa jechuudha. Kanaafuu yeroo barbaanne yeroo balleessuu barbaanne salphaadhumatti yoo Facebook keenyaaf WhatsApp keenya addaan baasuu barbaannes tuqaadhuma sadan gubbaa tuquudhaan gara settingii adeemna. Settingii keessa seenuudhaan status privacy keessa seenuudhaan tuqaa sadan tuyne achirraa deemnee disable goonaa jechuudha. Status privacy kun ni jira yeroo barbaanne connect goonaa jechuudha. Status privacy jala seenna Facebook irra tuqnaa jala kana Facebook irra tuquudhaan disable goonaa jechuudha. Kana jechuun Facebookicha jalaa baasuu dandeenya jechuudha. Yeroo feenetti jalaa baafna yeroo feenetti immoo irra galchinaa jechuudha. Disable ka jedhu kana tuqna yeroo san tuqne Facebookiin keenyaaf WhatsAppiin keenya walirraa bahaa jechuudha. Disable ka jedhu kana tuqna yeroo barbaanne yoo barbaanne immoo akkuma sanatti dhiifnee keeyyanna. Yeroo feene immoo Facebookii biraa yoo connect gochuu barbaanne achuma tuquudhaan kabiraas finnee itti jijjiirree connect godhachuu dandeenya jechuudha. So step isaa baay'ee salphaadha. Haala kanaan egaan WhatsApp keessanii Facebook walitti connect gochuudhaan statusii isin gadhiifatan akka hin deemee Facebook irratti story ta'uu godhachuu dandeessuun isiniin jira. Like share gochuu hin dagatina. Barnoonni keenya har'aas kana fakkaata akka irraa barattan abdii guddaan qaba. Haga barnoota itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii.